أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجيني رحمني بركان الله سبحانه وتعالى إدو جروندة وهذا كمو إن شاء الله. إذا سجنتا بريدو سجنتا ديجر سمسيدا إيجار سمسيدا تيوال كبتي سجنتا غيارا كوبايكنا رتي أرجمون milkaa'ina dura dursa warroonni keessummoonni sagantaa kanarratti argamtan hundi keessan baga nagayaan dhuftanii mashaayikarraa, du'aatarraa, munashidotarraa warroota sagantaa adda addaa hawaasa islaamaa sadarkaa irra jiran irratti hawaasa islaamaa tajaajilu jiran hunda keessan baga rabbiin sagantaa kanarratti wal nu garsiisee isiniin jedha. Itti aansuudhaani egaa dhimmi masjidaa dhimma bal'aadhaa. dhimma guddaadha bu'uura islaamaati hangafa yookaa dursa hojii nabii keenyaa sallallahu alaihi wasallam gaaf jalqaba biyya madiinaa galan hojiin isaanii jalqaba erga warra muhaajiraatii fi ansaaraa walitti tokkoomseen booda sallallahu alaihi wasallam ijaarsa masjidaa ture. Masjidni islaamummaa keessatti qooda guddaa qaba, bu'uura nama islaamaati, bu'uura amantiiti, bu'uura diin islaamaati. Addunyaa irratti har'a wanti islaama mul'isaa jiru keessaa tokko masjiidoo jechuun ni danda'ama. Dhiyeenya kana addunyaa irratti gabaasa tokko yeroo dhiyeessanii biyyoota baay'ina masjidaatiin addunyaa irraa beekaman jedhee gabaasni kun yoo ibsu waan hamilee guddaa uummata islaamaatti godhuudha. Haqiiqaa baatii lama baatii sadiin caalu dhaabbanni kun yeroo ibsu addunyaa irraa biyyi masjidaan sadarkaa tokkoffaa irratti argamtu. Amma namni hedduun ka tilmaamu biyya Saudi Arabiyaati. Saudiidha namni hedduun ka jedhu laakiin biyya Maaleeshiyaa masjida 800 ol magaalaa akka biyyaatti jechuudha. Masjida 800 itti aansuudhaan biyya Hindiiti masjida gara 300 kuni waan islaama addunyaa irratti ol kaasu masjidni jechuudha. Man banaa lillahi baytan bana Allahu lahu baytan fil janna. Allah subhanahu wa ta'ala masjida ijaaruudhaan وان مسيني صدركا جنة كيستي نما إجار سيسودا من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة نما قنما في قلقل مسجد آدمو الله سبحانه وتعالى قبس ميسا جنة كيستي إساف قب إيسا كن اسم مسيني صدركا كمينوها إجارم درك أما فوق إتاومت إرقمنا ربي تي مسجد مقام مسجد إرقتي مقافمي مقام مسجد أرقتاجتشو سيناتك اسنيمي قبابسا nama tokkottu inni lammii Afrikaati. Dhaloonni isaa biyya Afrikaati. Kan inni jiraatu immoo UK England jiraata. Yeroo tokko hoteela tokko deemeet masjidni xiiqii nama keessatti uuma. Namoonni guyyaa har'aa asitti argamne kun masjida har'aa asitti masjidni deeggarsa nurraa barbaadamu hunda godhuudhaaf namni xiiqii qabaachuu qaba. Quuqama qabaachuu qaba. Seenaa kana isin haa himuuti. waan addaa nama keessa uuma waan ta'eef namichi kun abbaa qabeenyaa islaamaati. Hoteela tokko seenee biyya UK keessatti England seeneet hoteela kanarraa fayyadamee waan silaa barbaadu fayyadamee yeroo xumuru waqtiin salaataa ga'e ni salaataa iddoo salaataa naa kennaa jedheen salaanni iddoon itti salaattu hin jiru jedhan hin dhooggatan bakki dhabamee miti darbii urjii abbaa 4-5 fooqiin sun hoteelli kun dhabamee miti garuu tuffii islaamummaa fi jibbaansa islaamummaa irraa akka ka'e hin qabnu jedhanii booda maal murteesse abbaan qabeenyaa islaamaa kun hoteeluma kana bitee masjidatti geeddaraa jedhee murteesse. Wallaahi yaada san yaadee qabeenya isaa karoorfatee kophaa isaatti bituudhaaf mootummaa UK wajjiin yeroo dheeraadhaaf wal falmii guddaa taasisee booda rabbiin isa mo'achiisee bara dheengaddaa masjida san hoteela san guutu magaalaa London keessa jira. Wallaahi suuraa isaa waliin sin garsiisuu danda'a. Hoteela san bitee gara masjidaatti deebise. Allahu akbar. Ramadaana waggaa darbee masjida hoteela san miidhagsanii tolchanii taraawee keessa salaataa turan jechuudha. Xiiqii nama keessa uuma masjidni xiiqii quuqama qabaachuu lafa masjidaaf bituu masjida babal'isuu waan gahee islaamaati. Baarakallahu fikum. Rizqiin harka rabbii jirti. Rabbiin namaa kenna. Rabbi bakka namaa buusa. Qabeenya rabbiin namaa kenna. Boodarra inshallah dhimma maallaqa sassaabuu fi waan deeggarsaa itti deema waan ta'eef sagantaa san irratti namni hunduu
hirmaachuu of qopheessu rizqiin harka rabbii jirti waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu namni rabbi irratti hirkate rabbi isaa gahaadha nama rabbi irratti hirke rizqii isaa rabbitti isaa bal'isa waan ati yaadin rabbiin si nyaachisa bakka si buusa wanti masjidaaf kennamtu waan qabeenya irraa hir'istu takka hin qabaattu osoo ni dhaabayiru seenaa takka haa dabaluuti guyyaa sadi dura kaleessa deengadda guyyaa sadi dura dubartii takkattu hoteela tokko keessatti biyya Awurooppaa keessatti Free Palestine jettee dubbatti nama Yahudaa tokko yeroo argitu Falastiin rabbi haa tumsuu jettee dubbannaan abbaan hoteelaa kun hoteela keessaa ari'an hin hojjettu hoteela kanatti jedhanii rizqiin rabbii wanni rabbiin sii kenna siin jedhe rizqiin teetuma kara namni yaadini rabbiin nama nyaachisa hanga sadaqaa kennatanii masjida ijaaraniin immoo rabbiin bakka namaa buusa booda erga hoteela san keessa ari'amteen booda dhiifama gaafadhu jedhanii dhiifama gaafadhu hoteela kanas deebisnaa jedhanii abadan dhiifama gaafadhu waan haqaa dubbadhe inuma ummata Falastiniif ni dhaabadhaa ni falmadhaaf jetti doolaarri hoteelli sun isiidhaa kafalu ji'atti per month ji'atti doolaara 25,000 ture 25,000 erga isiin hoteela san gadhiiste deeggarsa godhanii fi guyyaa sadi keessatti wallaahi kun kaleessa ilaalaa ture guyyaa sadi keessatti doolaara 100,000 galeef gamma waan isii waggaa sadi keessatti mindaa isii waggaa sadiitti argattu guyyaa sadiitti rabbi isii kennee jedhan har'a hin guuramaaf bor ni guuramaaf kanaa ol dachaa guyyaa sadi keessatti mindaa isii ka ji'a sadii rabbiin guyyaa sadi keessatti kanaaf waman yatawakkal ala Allah nama rabbiin irratti hirkate rabbi rizqii isaa bal'isa diiniidhaaf gaafa dhaabbanne qabeenyi nuti diiniidhaa kenninu homaarraan hir'atan baarakallahu fiikum وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والفاتحة قالتهما